Kada wargara gannet walutum denjet dadaan wante gaatis munateen waaqa bal'is injabeessanii nummatiya lallabee dhageessisa addunyaa. Ibara. Hayya. Desa de. Oromiyaa de. Waan deemtu guru biyya nuken. Deemtumaati jiraan waa wayyaanee nu tolchite jenna jaba keeti qaqqabte foon ibidda qorsite sunul qofa jettee raasan oolchite. Lafa waaqeen sololeen solon gojjirte harki fullos jarda cufnu jaatte manaa gubbaa nu dhowwite. Intali fuudhi doo fuudhe kayaamte fuudhee horoolchite fuudhi doo dhufee fuudhirraa oolchite horbulchite daa'imni nu oolchite. Kubbaan kamee jettee amboo faalleessite wanni beetii tiite jabaa yaaddessite gaallitti tawwaattee jira raammeessite mataa irraa addee fuul fakkeessite mataa heddaattee dirgaammeessite. Maqaan keen jettee buufii barreessite maqaa Oromoo qabaa qullaa bool hayittee gad fageessite jiraateen ka'u duree miingalu wari yaaddessite yaaddee warrabee Oromiyaa ba'e Oromoo si harka mana ga'e. Ormittiif nasaame miidhaan na dhaqqabe warra isa deeddee ba'ee raasaan gayaaroo lafara ta'e adii barnaasa yaala ture ajaa'ima hosii ta'e yaala dhiig dhufe dullachileenca ta'e. Alatti injiraa sichilooni ta'e yaala dabbasaa jaldees gaara ta'e. Maratee bulee bofa buutii ta'e yaaloo jabaa badee yaaloo Oromiyaa bofa buutii ta'e. Guyyaan irraa malee Kukabaat Oromoo himate simbaa kukabaat Oromoo himate simbaa nami gari Oromoo ballees jira hobe hayyate warra ofiin tungaru seen Oromoo ballees jaarjaarsa waaqa Oromoo balii dha'u jaalabduu yabdi gubbaan jaarsa waaqa adulaa ta'u arjaasanii ari'aa haroole galati hiyoonni ta'u galan jaarsa waaqa mi'ee sabba'u galan jaasanii aleen qofiin danda'u jaarjaarsa waaqa waan iddoon itti waan lafan itti waan lafee namni waan olaanuu itti waan eelaa namni akka salphaame akka kutaa namni akka laayini akka warra namni akka qeeqoomni akka qeerramsa namni waaf kee jirre yaa fuuldura namni hayyuu himee hagaaraa namni bulchaa dhibbaa himee bultii dhabne ganne kun qabaata Oromoo inni nutti himuu hin dhabne nuti akkasuma hin dhabne kun qabaata Oromoo muggumii gumaa hin qabne. Daawwattootaaf hordoftoota Daa'imtuu Miidiyaa nageenyi isin badhaadha. Har'aaf isin gartan kan qaxalee dhaloota lafa dhuunfaa dhaloota qubee har'a mucaa qaxalee kan qabannee isiniif ni jirra. Akkasii namni kun karaa sooshaal miidiyaatiin argine gartee karaa tiktookiitiin argine nam kanarra isin dhiyeessine akka xumur qoomii tanaatti nu waliin tura nu hordofaa isanii jenna. Hayyee abboo baaraa innaan kun nuti irratti dhaabatte. Ati neenyu? Ani iyya garbii bakaree naan jedhan. Iyya garbii bakaree. Iyyaan eessa dhalatee isa guddate? Iyyaan godin booraan baana liibanii kan simintoo guddate kan simintoo guddate. Achuma dhalate achuma guddate. Iyyaan barataa? Barataa. Barataa kutaa meeqaati? Kutaa torba. Hayyee waan kana karaa sooshaal miidiyaa gartee karaa tiktookiitiin tiktookiillee akkaawuntiin irratti harkakkeessa'u karaa guyyoo dhiqaa yookaan guyyoo urjii boora karaa isaatiin irratti waalaloo gartee inni si dhiyeessu keessatti dubbatti argee namni qoonqoon tatteellee inni qoonqoon jaarsa waaqaatti wal narra fakkaata. Nama tunis. Ani waan saawundi isa jalgalchanii akkas godhan na fakkaateeyyuu gaaf deemee gartee waa sun laalee taajjabee namni kun dhiyaachuu malee inni karaa Daa'imtuu Miidiyaatiin si barbaanne karaa guyyoo dubbisne akka si argannu gartee akkanaan si dhiyeesse. Galatooma. Hara kanaan si argine. Ati waan kana akkamitti baratte? Waan kan yeroo hedduu dhaga'ee dhageeffadhee kun mataa qabadhee duuba baradhee. Waan kana maaliin caqafta? Waan kana teephii keessa caqasa. Teephii tatteetu moota maatii fa'a. Teephiin tiyyuma teephii xixiqqoo takka teephiin sun keessa caqasa. Teephii sun keessa caqastee mataa qabattee waan kana jette. Waan sun teephii keessa caqaste barreeffattee barreeffama farra shaakaltu moo burrumaa qabattee caqaste akkasii agalchuu mataa qabatte walanta. Burrumaa caqaste akkasii mataa qabatte nyaanee waraqaa barreeffama. Barreeffama. Ati dandeettii uumamumaan mataa qabachuu qabdi na fakkaata. Waan akkana mataa qabachuu danda'a. Dasa walaloo tana amma waan kan gartee mataa qabattee akkam dubbatte. Agummaa nuti barreessiteeti. Walaloo ofii tattee barreessite haa qabdaa waan ofii jette. Hin dhumneen hin qophoofne. Asiin dura takka shaakaltee ofii tattee. Ishaa kallee immoo guyyoo shaakallee anumatti shaakallee. Ammoo taccaqate tana hundarsa mataa qabattee dhiyeessuu dandeettaa jechuudha. Hayyee walaloo eenyu fa'aa akkam beekta? Eenyu fa'aa mataa qabattee gisee dura deebi'ee jirti. Tajaarsa waa qofaa
takkamna ta anaba wala likaja tani gabba likaja wala kali koro galatoma warna lagi fatan galatoma mamsuni kan ma bangga sih udah anaba wala likaja tani nabba kali likaja wala kali koro tu wala nusu wala nusu ini oke ale wala nusu itu nanti gila rumah ayo cerita beku sulle rumah beku kan nanti aye ati wala buddha cakap taruh jangan suah apa pak wala lu jangan suah apa sih buddha jagas ya buddha jagas wala suke satu puluh ini dan tanuro mori itu bahasa biasa udah atau sekarang segala sejarah ini dah masalah singkat jalan itu fikir dia pun sejarah singkat metode sebuah yuk sendiri jalan baru ini metode khodala mana tu kolle kita suruh kudulan juga satu kecil lah fangkar ya rumah kita trip dia nalar singkat sudah yuk tu besi dua sampai dah terlebih dimba mungkin mau ngomong kisah ini wanita tu hot awal malkuman nabi wal ali wal nyat hot awal malkuman nabi wal ali wal nyat warna ga gabo kana ko ben kesen bo tulim me kitu sai na sidin lamme so futu manni he baka jiro tabe ho furabudo ya alma romo tina kasa be tawrubiya te bul hajju wa togani tige tamam barre sawana no sa shman usen aga abduri dullo ko hande bite ci tawate ta duri ci sunu sunam gadi chateta ya yo ci demanu fesen wa singare dan tete wade ta di cire fu gange ta yina ni jesinge ta bofta hiya be se fe ta barime ka tufa fu daddu kan kesa yo sindani gubbo henu de ha de men de ron gasidi sangama kesani ke ha he yos dalle achuma magan dalle betul mamud rigarre te ku kai garam barre te tirate gale warrambe ki suci sayi wa hay kallate kitela we te ku kan gara tarsay fayyadu ultai ko kala wan kala tida be gal gara ko gara findam madda kimana fi fulat tawalin kabu wa yadi ham lafti barina nabambol hadadage namidu inna jefte ruftare ka bena fakasir rajete warma bisi daler be jirana wala le fi man fesa shame awo bese wan bas mani da hisa gaggale yonni galela ciccite la fere buwe wasta kabe fardi horan gangala tayo warri kana angame dubi dugat betani tabagare balla mare mutumman bitinna sala warrum ko fa mare sanga wore la fa ko ta moy war gubba mare saiduri warrel matgale bo fi tilale murki chatta ki warke yo fuda mare on la pilla ngirre oda si diva telale manjerini isoda na fa be ada sinka man ngirtu duran bas tu bale yorumo dito ko jagargat angala sedam jiduna maseni ti gobaran ti gabare kai garbuma gengel fa gobane yegad dumale kai garbuma gengel fa gobane yegad dumale kabare garbuma hale debe ngor mun qarab so gobane bare hedabre hamballe sitina gar togga milikan roma fa tina gattu atule ko fani je sani yitille melu fete singala tu garade tunu me namar malagara chanu gala tu begad gobana ditiki manare gara wali bagasu ya alman romo gada khetin bulte khata lami chufsi khate wal gafa dadda ras mamut ma galate bakashi rumiya yakil mawisi dalate humanu bilti tasiri du hayya fi aga abduri dullo ko ha seri gada hayya gale nan buddare utin kan kablo shanar romo dadda man duri ak gube dabde ilmeni si wan baratu maga khalada latenu rajira ni dabde ilmeni si wan baratu wariya fi jala dabde tabaratu kin korani kharabu ba ko dabde hanu yibasi bi tawjididi ko ga kabde Keren kerisna hati jufa ada fi dabde huta sidila fa kabde hudani to gubba marte huta hudani to kosun durmale gubba dalte lam romiya badinda romiya ref badde romiya bufachu romo te yada dabde yo romo naga bunjate takengarenu ko batte romiya bulte haju fa hayate u batte kabe romiya te nda waluma kabde dudate duka dawete gurgura moya shamu gibnati التاسنتا هارو adolti siya garte ya digini millatu huma iftada wate romiya gurguran romo te yara wate yo ma taatren daye fatte sarteri marre jarani sarteri lafnama gurgura tagarra hunam sarteri gadingal su garbuma ke gesiti dayo norman unta tordof dire siti damma ke gasan chagas tangadi ma gurra chadi war qabati hasani de lenki nyata numna wali rebe tisime lenki hanga khore sanga gurra cha waime sif diman mulla tayo sangana di dime sanga di furabu sahuna waisani me Sangadi ma gurrachi sangadi gegesite fo sangadi nyaate gufelechi hayum belesite sanga gurrachi mullatto sangadi ma gegesite sadeno dambase nyaate jolle lencha ballesite mun charchari huda borana sangadi fakkesite huda ni tokkeso somale abbo ballesite oroma project makakanati datesite jajjam fu borana le rufte wat nyaangesite huda kulan kaftan huda surre basantime yorre melakta sangadi ma furrachi le nyaatame jire erga kuna manduri sata kabe anu ga kabe erga sandalil fulitum no jira duba
Anam gaafii wallo deebiin qabata bobaraan aramoo yalee ayyuu nam sadii filata bilisummaa fi gurgura ganam kun kee walti filata akka nam dhuffatu laan tudduu biqilata. Baatee gabayaan dhufatee birri kun soddoo himata birri sun guddaa guurratee shababarree ittiin tirata kudhaniin qoodatee caatumaa nyaatee fixata. Warri lafatti dammaqee kan cinaachaan ditata eegadda nulleen isan dammaffata. Ammoo yalee hulleen goobanaa reefu dadalata goobanaa kaayolleen kan warra malee dagata sabi heena dona dhagee furra malata waraa waliina doromoo qabsa goobanaa karata. Fuula qabsaa goobanaa karatuma mirga walada taaliloo walirra fuudhee galee muunaa ofiin naqata ganni dhibbar maandura kulooni wal qalata. Akka amaara walii mataarruun qoodanii fi dhuftumaan qawwee salaayyuu walitti qeencessanii galee dhiig walii dhiqata isi gurraachi kirja harki heeyaa dabata isi guutuu abbaliifa harki heetu na lagata. Asum waliirraa talachuu reeffa gangalata maal jala argattan tanaan laafaan jajjabaata jabaa keessi waliirraa ta'a yoo sassa isaan bilisummaa baata yoo sassaree walaattaa tan akkamii waraabessaa tan. Beekin baratanii beek waliin dhalatanii tamaarillee rubaanin waan beek irratti daratanii dubbii gadi jettee walii namatanii dubbii gosa siffayitiin guyyaa keessa dhalatanii jibba jaalalti sin baatu waltuun isa namatanii. Akka nam dagalee dhufee dhoqqee walti naqatanii dhuftu harka dhoqqee beek ittiin dagatanii deebitittum deebi'anii eeluun durii manatanii si walti nam dachaa guyyaa jaastaratan arreebumaa keessa fuudha boddii nama raratanii. Namni yaabbatee barate waan fardi buusuuf hin se'u fardi durii guddoo golchaa yoo saati fardi irriin ce'u eelii qallaa bishaan biyyuu waan arbituuf hin se'u karaan durii guddoo bal'aa waan deebee duuti hin se'u bilisoomte lafa keessa keen beelaa waan kuuf hin se'u bilisoomte lafa keessa keen beelaa waan kuuf hin se'u. Tangoole lamaan takka tafayyaa hin qabne jira saggaan tokko harda jila boora ta'e gaafa biyya jira tokko ribisa fudhatama marrachaa deemuu jira harda jila boora sun loon booranaallee hin dalle fincaan isaa fagoo jira falfaltuu qalalanii billaatti eeggachuu jire. Yaa kama marrachaa deem haallee sangaan akkuma dhibaa jira horiin nafa muluu sangaa hajjaachaan dida warri eelirra bulleen deebiif ragachuu jira yaa biyya warsaahu takka jala mamarrachuu jira tallee warri saahu reebe jala garrarachuu jire. Tahu dan jaarsa ke jira hayuso kan dafani wa bida gan jaros bereyi ke jas mata surre jira hawfu ya munge jira jarso jilo munge jira fasawa sorota jira war juga garana kun takka jira ada te sanjabe fadda shirkalin lenje ci jira guriyam brajames ayye wa sawa so khalle gargar be burani akkum wala disa jira yo akida kamale war sun dibu demu jira khenya warani sura warana ma seno jira Jarsa isa tinggal tujulle cabse demu jira faanu benu ni nafa warri beeku jira boora cufa ko faare da janna warra teego jira boora sun jibata anar bira deebu jire ayye Tafakat para ajaibat kuba dandeetti ajaibat waan namni wala lam tokko tadi yang jid kamatani pata kamatani kamu marra dubbifne mata keessa qabachuun waan akka nama ajaibat memori channel mata keessa kaa'ee aku memori channel te bukan ate aku memori tora baniti dasa ati yo kana waan kan jettu jaarso wako akkuma cakapta namsi nasale be fakka jaarso wako nama kam si fakkata jaarso wako jan jaba oromo sab oromo tibbate ka kiisa oromo kan leeni su kawa ak namis tuqeeti khara wala lo tinte khara khalin tay nam sala wani umma kisa godan khara wala lo tinte sudan tawe full dramatini man hawi ka dana makam to fe full dramatini nama oromo ti dur daga de buccu feda sa oromo ka ko tukan le fer akum yar fa ko sa oromo ti ku kami daga juga Ati nam fakki ini fakki jarso aku ticu, nama tu jarso aku tu fina. Wanda sa, iya ni nama kam fajar, nama kam itu situ. Ani ni nama tok toko, nama hijiba alandem lefedo, amun nama sabro tisu cara apa sih, wah yang gitu. Saya nasa sunyi, jiram aku pelajari untuk kawe. وفي أمر الأدب في دين مال سينا نسجله لما كان هافلا ماله dah salutu tu rajin buat iya nama umat satya bukan kau nama kasih jarak nama kasih jarak itu nama ini nama kasih tecu wanda sa walau jar suara ofisa akan mata kabat ini walau mujud telah kata bertemale bulu magalat tenaga mujud walau magala wala lo bisa tahan lagi tanuma kamina model tu
Taan ammoo waa farsoo. Waa farsooti. Waa farsoo kanarra dhumurratti nu jettaa. Ni karaa nuti isin agarre karaa gartee guyyooti xiqqaa karaa sunis dhiyeesse. Ati sooshaal miidiyaa tokko illee fayyadamtaa? Iyyoo. Fayyadamta. Maaliif? Rakkoo silkii hin qabneef fayyadamuu hin dandeenye. Maaliif fayyadamuu feeta? Silkii hin qabdamatu. Kanatti silkii hin qabdu. Silkii hin qabdannaan mata akka silkii godhattee bakka walluu fi caantee jechuudha. Walluu jaarsoo waaqa keessaa walluu farsoo deemte. Kanneen karaa mucaa meeqaam sigaarrii kan bira guyyoo akkam tokko galateeffata. Namni dhiyeessee nullee sigaarrii addunyaallee namni dullee sargee mucaan kun nama kan jedhanii gartee namni tuuti nuti beeka. Aniyyuu yeroo jalqabaatti viidiyoo taatee argee dhugumatti waan qoqqoon tatteellee walluu jaarsa waan dhageef qoqqoon tattee tasaallee wal fakkaatti. Namni hedduulleen argee aniyyuu akka malee taajjabe. Akkamiin namni waan hagan dheeraa taphataa keessatti qabatee jechuu danda'a waan jedha. Takkatti sun hin argamu akka dhibiitti nu dartanii. Guyyoo maal akkam godhate? Guyyoo waaqaan gaditti nama ganga'u wal barsiisee sabni hajaarsa waaqa dhiyeessu wal barsiisee waaqaan gaditti galatu sanillee galatoo. Isaan akkamiin wal agartan? Moo duraan wal beektamoo akkamiin wal agartanii karaa kanaan viidiyoo waraabamtee dhiyaachuu danda'u? Isinanni gannaan iyyaallee immoo ijoollee olla heektuun baay'ee dubbisa ijoollumatti iyyaa waan akkana beekaa mammaasa beekaa maal jedhee waan kaanii ooluu walii yaanannaan na gaafate. Si gaafate? Waan kaan ittiin. Yaa si eegee barbaadee si waraabina dhiiraa inni dhagalmachee. Si waraabee? Waan dasa. Iyyaani walala sun malee waan dhibilleen beekaa akkana fakkaata jechuun jirtutti. Mammaasaallee beekaa jedhanii. Mammaasallee guddoo beektaa? Mammaasallee beekaa garuu akka tokko beekaa. Ni mammaaskeessa beekti keessa mammaasaa. Aga mammaaskeessa jaalatu. Aga furishanii tokko nuyi tullee asumaan baranna. Mammaasi tokko dubbii fida. Tokko dubbii fidaadha. Maan ammoo quufi haajaa illee utanii hin gatanii. Ageeta. Quufi haajaa illee utanii hin gatanii. Namni qalbii xiqqaa ammoo reerna fayyaa qabne hajeelaa. Namni qalbii xiqqaa reerna fayyaa qabne hajeelaa. Quufi haajaa utanii hin gatanii. Jechuun kuniin dubbiin tuni akkam yoo bal'isan bal'itti yoo deebisan. Yoo bal'isan jechuun bal'inna gabaabinumatti amaalleen keetii dassaalleen keetii miti. Barataalleen kakkeetee miti. Dassa kee jaalattama kee wajjin bita. Iyyoo. Bakka waasun. Kanaafuu nama ama ofiillee hin galani. Amaan ofiillee kan ofiitii. Amaan ofii. Maal jedhan? Ama keessi qabata malee dassaan biyya sin qabatu. Akka dubbiin sun hiikaan akkasuma. Ama keessi qabata malee dassaan biyya sin qabatu. Daawwatoon ta'e sadarkaa biyyaa kophee keenya kun keessa jirti agartu mura dhiyaannee iyyaa rakkisan gartan kana nama gartee walaloo nama yoo dhaggeessu sun mataa qabatee yoo summa walaloo dhiirtu agartu mataa qabata. Sa'aatii amma kana namni waan tokkoyyuu mataa qabachuun ulfaata. Fakkeenyaaf mammaasanii hundeessu yoo gara deebii gaafa malee waan irraa tuni taayilantii addaatti namni waan agas dheerataa mataa qabachuun waan akka malee nama jaallatatu waan ani dhugam keenya akka dinqisiifadhaa jabaadhi siin jenna. Jabaadhi Kun irratti iyyaa maal dhaamata? Ani dhaamsa warra kan waliin beekne saba ganga kanaa wal barsiisee sirna geellee booranaa keessaa akka lubbuu bulchee gabatisee guddaa bulchinnaati. Akan galatoomtor dansa lulleeni kan karaa sooshaal miidiyaa kan yeroo nagarra siyaamne ati karaa sooshaal miidiyaa fayyadamtee tiktok karaa baatee waan kan mul'istee karaa miidiyaatiin mul'achuu kafeeta. Kafeeta. Ammaaf ammoo
Silkifa qabdare. Silkiin qaba. Akkuma hilkiin qaba. Okay. Akkasii daawwattoota intarneetii miidiyaa iyyaanii nam gartee kun sangartan kana kawaan qabate akka dassa mataa qabate dubbachuu danda'a gadhiisuu danda'u lullee karaa tiktokii namaatiin irratti peeji namaatiin argine asii dhiyeessine iyyaan ammoo fedhutti silkii smartfoonii qabuudha gartee sooshaal miidiyaa fayyadamuu fedhullee in dubbata namiinuu amma tana karaan inni ittiin beekame ittiin jijjiiramuu danda'ullee karaa sooshaal miidiyaatiin guddaa karaan namitti jijjiiramullee irra caalaan ammaa kan suni karaa suniin innillee fayyadamee boru fakkeenya fula tokkoo danda'a jedhee dubbata. Kanaafiyyuu inni smartfoonii qabu kana namaatiin agarree asumaan namni jajjabeessuu feetan namni jajjabeessanii bira dhaabachuu feetan asiin argachuu hara keenyan argachuu dandeettanii saniin jenna. Taaniin namni dhalooti keenya gartee aadaa ofii wallaalee afaan waan sirbi biyya facaqasu afaan biyya facaqasu wannedha akka iyyaa kan iyya fakkeen godhannee karaa jaasoo qofaa karaa artistoota oromootiif nama gartee wannedha kana karaa sun irratti yoo deemnu waan hedduu barachuu dandeenya dhaloota kiyyaa kana taa'uu fi jennee lulleen isin dhaabna waan nu waliin turtaniif galatoomaa horaa bulaa deebanaa qoomii yeroo dhibiitii walitti deebinaa karaa taanuutti nama gartee dhiyeessuu mala jettanii yaaddanii karaa comment sectionitiin nu qoraa galatooma horaa bulaa deebana. Gadaan wargaara gaannet waluutuuf deenjet gadaan waan teegaatis munateen waa qabballis injabeessa eenyummaatiyyaa lallabee dhageessisa addunyaa.